Radalat. Abbaan daarii dhugeef ilma afaan urgahu waan jedhan san taate malee dubbii. Abbaan daarii dhugee fi ilma afaan urgahu waan jedhan san taate malee gara haadhaatiinis gara abbaatiinis faamilii ajaa'ibaa irraan dhalat. Garuu akka faamiliin keetti na guddisanitti miidiyaa fayyadamaa hin jiru dhugaan sun fayyadamaa hin jiru. Kun maal ta'edhe namni dirree maraattu oole maraatuma waliin maraataatuma oola. Dirree kanatu dirree maraattuuti maraataatuma oolan. Tokko san lammaffaa ammoo maatimmaan isii tuyyuu akkanumatti isii guddise haaluma isiin itti jirtu kana keessatti isii guddisanii akkanuma zarimmaan isiitu zarii akkanaati faamiliin isiitu faamilii akkanaati isaa jedhe parasuu meehoo meedaa meehoo dhiisin jedhuun itti fufuu danda'a. Akkasumatti itti fufuu danda'a. Taan ammoo ani ta'a akka asirraa afaaniin haasoftu tana laafattis gabbuutee jireenya akkasii jiraattu osoo taate yoo tana miidiyaan fayyadamuun kiyyaayyuu gaafiidha. Dhiiraa miti dubaratu asirraa nagalche. Annama gaafa lafatti gadi bu'ee ufii kiyyaa sammuu kiyyaa of dhageeffadhee ufiin bahee ufiin galu kophaa koo bahee kophaa koo galuudha. Jireenya lafarraa irratti nama akka re'eetitti of eeggatu. Re'ee nama fakkeenyaaf lafa dhoqqee lafa jiidhaa ho'itti gadi hin buutu. Annama akkasitti of eeggatu jireenya lafarraa irratti. Riyaalitii lafarraa irratti. Laayiviidhaa fi laayifiin garagaraa na biratti. Akka abbaan sun itti fudhatetti malee. Laayifii waa akka birootti fayyadama laayifii kiyya akka biraatti fayyadama. Kun jireenya kiyya. Meebi namoonni biroo isin duriyyeedha gisee lafarratti gadi buutettis shiishamaa caatiidha dhugaatima lafarrattis akkanuma godhatti fayyadoo taate wani lafarra godhatamu miidiyaa kanarra wani dhokataa jiru hin jiru silaqaata asirraa jallaa jechuudha. Baagiraawundii duubaa durri kenna alhamdulillah nu qulqulluudha akkuma garaa kennaa. Sun ammoo akka ilaalcha isaanii ilaalcha namaa uumamaa godhachuu hin danda'u na seefisa. Bareeda inni lammataa ammoo tokkichi kasi gaafatu barbaadu gaafillee si baay'ise. Anillee oomanamni akkasii hubatu barbaaduu fi waan tokko ati yaada akka kennatu si gaafadha sii galee. Yeroo baay'ee ijoolleen shamaraa fakkeenya Faatee binti Islaamtonni guruppii garaagaraa keessaa dhufti ijoolleen Quraana fa'a qaraatu bakka garaagaraa keessa. Dhufanii waati sirbitu fa'a a'uudhu billahi mina shayxaana rajim a'uudhu billahi mina laadha Faatee siin jechuu danda'a. Ati yoo ijoolleen akkas jettee maaliif nama isaanii yookiin ammoo maqaan isii Faatamaa ta'uu danda'a, Mariyamaa ta'uu danda'a, Jamiilaa ta'uu danda'a. Isiidhaan waa jechuu dhiistee jechoota ijoolleen munaafiqaa warra kan maawwalee musammaa faati fayyadamu kana garee shahaadaa jettee garee shahaadaa ta'idha. Bu'aatu jira beektaa Nasrii. Waan jirutu gisee gallaalte piroofaayiliin isiidha garee shahaadaati. Sadisi godhate malee waa garee shahaadaa nu godhadhu siin. Achii dhufanii kaban achii dhufanii tiimiidha jechuudha. Laal tokkoffaa garee shahaadaati piroofaayiliin isaanii. Lammaffaa maqaa isaanii gisee gattuttee ilaalte. Kaddamtuu jaannata rabbii. Dheebottuu Islaam. Jaalattuu Ummu Riyaad, Ummu Adam, Ummu Moomin. Mali dheebottuu jaannata rabbii kaddamtuu jecha rasuulaa Allah iswaan subhaanallah alhamdulillah tawakkaltu alallah enu jedhee waa mana ishaanin mee enu dheesii waama maqaa iyyuu hin qabdu argite maqaa maanisii yookaan Mahammad yookaan Faaxuma yookaan Khaalid miti bar argite Ummu Khaalid Ummu Moomin jala deemtu jecha rasuula sallallahu alaihi wasallam. Ama jala deemtu jecha rasuula itti osoo kiristaana taatee akka itti garee shahaadaa kana. Hinjirtu kaabar hinjirtu bar amma bar. Akkuma lamaaf diddamii sadii gooteetu jira jala gad deemtee gisee dhaalte raayyaa ustaaz ibsaa baabaa kenna sheeyamini biroodha. Jala gad deemtee gisee dhaalte quraana bichaa kun akkanatti hajjabattee kun akkanatti. Akuba kana gooteetti kun akkanatti kana gooteetti kuba akka warra saasatti qabanii kanatti. Nagala gisee dhufte hoo shaarmuxa ana akkas godhe rabbi dhabama si haa godhu rabbiin ofii jecha dhabama si haa godhu dachii kanarra rabbi si haa dhabamsiisu. Asii deemteetiin bakka biroodhatti mee kunoo dhiira bifa qaban kanneen kana saafaa. Namoota tokko fayyadamu. Wallahi dhugaa sin jala baribsa ibsa jira. Amma fakkeenya garee shahaadaa kan jedhamu koosaanota keenya kabajamuudhaan hoogganamu siigalee warra silaa amantii biraa irra tureyyuu koottaa islaamummatti diin rabbii fudhadhaa rabbii tokkicha amanaa siigalee haraamarraa fagaadhaa halaala hojjedhaa jedhanii nama barsiisanii garee shahaadaa jechuun namoota kanneen bakka bu'a malee
fakkeenyaaf kaawar warruma kanneen tu qindeesse barnasri waan tokko beekuu qabda laal ati wanni malee harraba barsiisanii gadi hin baasanii tun fakkeenya profaayilii jaraa godhattee fi waan barbaadde jette abadan garee kana fakkeenya bakka hin buutu. Wanti tokko wanni ati beekuu qabdu hin jira barnasuur wanni tokko wanni ati beekuu qabdu hin jira amma sheekonni kenna asirra dhufanii subhaanallah intala san akkasiisan jedhanii dawaa anarra godhan. Isaan garee keessatti walitti hidhanii qabanii taa'an sanniin argitee guruppii imooti keessa qabanii taa'anii sanniin nama amma fakkeenyaaf awwalee musammaadha irra caalaa yeroo hedduu rasuula arrabsaa rabbii arrabsaa jedhaniitiin akka malee kanarraa ta'anii haasa'an. Meezim jedhi adaa intalti tunni kijibdii isiin jedhiiti ana wallaahi homa barbaade sii ta'an asiri dhaqe jala taa ilaala. Faatuma yookaan ammoo nabi Muhammadina maqaan isiidha. Yookaan ammoo subhanallah yookaan alhamdulillah jala dhattee Yesuus kan keeti sheerba Yesuus kan keeti Yesuus hoolaa Maryama deemi akkas Yesuus akkas siyaaqo deemi akkas ta'e gurbaan ammoo akkanatti taa'ee koomentii kana argaa miti dhani beektaa koomentiin nama maal akka nama godhu miidiyaa fayyadamtee argite amma irraa fagaatte malee gubbaa san dhaabbatee dhaqaa itti gad darbata waan barbaade jedha jechuudha. Akkuma isaan Yesuus hoolaa Yesuus maal godhu mana isaatu dhaqan sif jammarama dhagaa itti gad darbata. Sigale dhugaan na jedhi jetti argite itti gadi darbata gaafa kana maal godharree deemanii ammallee quba gurra kaatanii iyya san ta'uu osoo hin taane nama kana hin beekan jallate rabbi jallise namni rabbitti kafare ilma namaa irraa dantaan qabu ni beekan rabbittuu kafaree bar namni kun rabbii nu ati lama jedhe kana ta'eef maal godhuu jala dhaqaniitiin koomentii barreessanii feelingii akkamiititu jira miira akkamiititu jira taanii dhageeffatamee gizeenii nabi Muhammad kan akkanaati jedhu taanii dhageeffatan. Laal itti tola jechuudha akka nama televezyiiniin rimootiin jijjiiruutitti jechoota kana jijjiiraatti barreessan akka nama televezyiiniin rimootiin jijjiiruutitti si galee sirba kaan irraa kaan jijjiiruutti itti barreessan gurbaan achii waan barbaade darbata jallataa keenya kana dhoobduu qabaniidha ustaasonni keenya kun nama gaafii jedhamu irra guddaa keessattuu dubartoota jechuudha. Barkanaaf yaada faatee namni dhugaa dubbatuuf namni keenya kan islaamaallee ijoolleen miidiyaa kanaa rakkoo qabdi maaliif dhugamatti quraanaan bulla yoo jedhe namni dhaqeetiin amantii nama biraallee arrabsuun qabu waan inni haasaa jiru sanni arrabsuun qabu waan fedhetti amanuu namni mirga qabu sigalee yookaan ammoo akka ustaazonni keenya Sheekh Ahmadiin fa'aa Abu Mu'aaziin Ustaaz Farhaaniin Ustaaz Awwaliin anamma dhugaa dubbatuuf irra miidiyaa kanarraa wallaahi irra qaaliin namni miidiyaa kanarraa baduun qabnu eenyu sanaan jette garee shahaadaati laannoo anu takkaa jara waliin dhaabadhee jara sappoortii godheen beeku rabbuu borurraa na gaafata hooloo 700 kana wallaahi anaafsillee rabbi irraa nu gaafata unkaan jara qeequu miti jara iyyuu sappoortii gaduu rabuu kennaaf guyyaa qiyaamaa fuula rabbiiti anaafatillee gaafatamuuf jirra siigalee ammoo isaanillee waa'ee amantii qofa mannatsaasarii kana qofa barsiisuu osoo hin taane namoota waan kanaan socho'an namoota islaamaallee diisiipiliinii barsiisuu naamusa barsiisuu amantii namaa waan namni itti amanu dhakaallee ta'e mukallee ta'e yookaan akka jarri gootu kana jarra masiin jedhe Sheekh Ahmadiin Abu Mu'aaziin Ustaaz Awwaliin Ustaaz Farhaaniin akka jarri ragaa matsaaf qudduusii keessaa dhiyeeffataa quraana keessaa dhiyeeffataa mormu san qofa mormu yookaan kama jaraa kana jala teettee sheer koppii linkii duutu bichaa godhu asirraa eegamu jaa kanaan ala garuu koomentii jala deemanii amantii namaa tuquu fi nama tuquun kootu biyya arrabse jechuudha. Amma fakkeenya yeroo nuti tokko naatin maal yoo ta'e yaanteen jedhan namni laas deebisee. Kasani kaa anna nasiri anole ilma akkana yoo sin jedhe haadha faatee bareedduuti ya lubbuuti ya qalloo mudhii son sanaan hin jettu warreeti maaliif jennaan amma waan kana uf bira laaluu qabna bar nasiri nama waan barbaade naan jedhe tan irraa hin jijjiiramne jechuudha. Maaliif ilma namaati tarabbii kiyyaa tan nama irraa hin jijjiiramne jechuudha. Haa ta'u garuu maal inni noomaa amantii musliimaa kana keessa jirru kana wanni isaan nu goone hin jiru. Ni beekta gaafati muyayyoo tana fuute hawwii tana fuute kana haadha ijoollee lamaa taatanii waliin jiraatan kana haadha ijoollee lamaa ta'u miti. Guyyaa shan akka wal bira hin bulle kan isin godhaa ture ijoollee tana jechuudha ijoollee amantii musliimaa furdofan. Irra caalaan jechuudha taphatanii halkan guyyaa hojii godhatanii. Galee gaafa isin shahaadaa qabatte ammoo maashaallah shahaadaa qabsiisa jedhaa turan boodallee ajandaa biraatiin dhufan namni kenna dhugaa dubbatuuf hirrina hedduu qaba. Anamma haasawuma kenna kiyyaaf kan kee kana keessatti iyyuu wanti takkittiin anjala sarareessitti barbaadu feetu poolitikaa keessallee seeni feetu dhimma bawannaa keessallee dhimma namoota dhuunfaa keessallee seeni garuu anwanti si kadhadha waan si jaaladhuuf jecha miidhama keellee waan barbaanneef
waataatiin akka arguu fedhiin qabne keessa kiyya rabbitu na beeka. Deddeebi'aa nama laayivii kan kee kana ilaala yeroo tokko dhufeetuma namni nama qalbiin namaa jaallatu tokko daqiiqa 5 illee taate ilaalee biraa baasee galee yeroo akkasii ammoo deemee dhufalle koomentii ijoolleen sii barreessitu kana wallaahi garee shahaadaatii miti ofiyyuu bakka hin bu'u namni islaamummayyuu maqaa bakka hin bu'u maqaayyuu haqaa miti jechaadha. Leannahu dubartii taatee koomentiin isiin barreessitu natu akkasii godhe akkas ta'e akkasii shaarbuuxaa maali jechuun sun gareesanii miti isiyyuu bakka hin bu'u islaamallee bakka hin bu'u namayyuu bakka hin bu'u. Kanaafuu an feetu siyaasa irraallee haasa'e feetu ajandaa nama dhuunfaa irraallee haasa'e garuu yoo ijoolleen maalillee siin jedhan rabbumaaf jecha gadi ala guyyaa qabritiif jecha garee shahaadaati waan san waliin qabsiisin keessaallee bahe ajandaa sanillee inuma maqama garee shahaadaa jedhu iyyuu kaase yoo dandeetti ammoo atuyyuu jaratti dhiyaatu. Kanaafuu kanatti hin dhufne Nasri. Allaal anama tokkoffaa laal waan sikim ila laali Nasura waan taka waan sikim ustaazonni kennas anime gaafa rabbi na qajeelcha hoyi numan qajeela agasi asitti takka amantii kenna arrabsaan jiru amantii kennallee anaaf jecha namni guyyaa takka maqaa haadha faateetiin jedhee gabbaa kennaaf nabii kennallee arrabsee hin jiru isaan warra fuula hidhatu kanaafi warra profaayilii garee shahaadaa baadhatee deemu haa dhoggani. Anta kabar ammallee garee shahaadaa jedhee hin arrabsiisan warra profaayilii garee shahaadaa baadhatee deemuu fi binti islaam waan jettu inuma hin fedhu ammallee kana numan jedhama. Wallahi binti islaam bintii fi ummuu fi warra profaayilii garee shahaadaa kaatee deemu inuma hin fedhu. Wallahi billahi nasrii osoo akka shaashii kana lafa kaayee deemuu si arrabsanii bara akka shaashii kana lafa keettee deemtutti. Yoo asirraa gabbuute wallahi waan isaan dalaganii waan isaan aga keettaati isii caalii islaama taatee garee shahaadaa kana dabalamtee dhageettii rabbi sii kenne kanaan wallahi fooloo kan kee hin dabala malee hin irratu atamma osoo islaama wanna shari'atti deebitee nullee du'aa isii kadhannee rabbiin nama rahmataa wayisi qabee bultiillee ijaarattee miidiyaa kanarratti warra shahaadaa wali waa'ee islaamummaa waa'ee amantii keetii waan akhlaaqa gaarii ati har'a irratti fakkeenya kana namaa ta'uu dandeetu osoo waan amma irra jirtu kana akkuma istaayil mammaa ammallee uma badummaa natti jirtu jiru mataallee mul'attee yookiin amantii islaamaallee waaqattee waan taateeti miti. Atama fakkeenya yeroo asirra jirtu argina malee osoo halkan leeyidii salaatti rabbi gaafa bu'aa bulte bar namni beeku hin jiru. Mana kee keessa kophaa galta namni si waliin galu hin jiru. Andumaa jira amma fakkeenya. Anuma kana caalee osoo atamma leeyidii salaattee halkan guutuu fuula rabbi dhaabattee yaa rabbi waan reefu allaahi irra hojjedhisan naadhiisi jedhaa ka bultuutiin libar namni argee beeku tokkollee hin jiru. Waan siif rabbii kee jidduu namni beeku takkallee hin jiru. Namni wama qilleensarra arguu fi sa'aa takka yoo laayivii irra turte wama sa'aa takkitti ati gootee baatee deemtu sanii nama madaala. Kanaafuu dhageettiin ati qabdullee wama takkallee gadi hin bu'u. Beekamtiin ati qabdullee beekumti marraan beekumsa dabalatta malee jaalalumarraan jaalala dabalta malee kakaleessa indoom gaafa sirba ati sirbitu fooloo sin godhin gaafa ati nashiidaa jettu deebee fooloo si godhuu danda'a malee wanti si jalaa hir'atu hin jiru. Hin jiru yoo nasrii mee inuma laalu hin jedhiiti. Ada faate bifa biraa wayii osoo nuti deemtee baasee fakkaata gabaa. Warra ganda namaa arrabsu kanaafi warra ganda namaa arrabsu kanaafi warra amantii namaa arrabsaa oolu kana laali amma dheengadda hin argita walayyiin suudii tuni gaafa walloo farsii jedhanii arsiidhaaf harargee jedhanii jimmaa fi harargeedha waltumaa turan san. Jala taa'eetumaan bakka feek akkaawuntii kanaan numa laala jala taa'eetuma gastii hin seenu numa laala. Haadha tantee akkas godhii fooloo godhi arsii qabee fide haadha tantee akkas godhiiti fooloo godhi jimmaan qabee fide. Harargee qabee fidee fooloo godhi gizee laaltu Faatumaa Khadija Sabboontuu Maali binti Islaam Ummu Khaalid Ummu Moomin Ummu Abdal Ummu Maali fooloo godhi laal fooloo lubbuu ilma namaa bayaa jirtu tana lubbuu miskiinaa bayaa jirtu tana irra dhaabattee fooloo taasifti. Achi yoo laalta silkii biraa